gaazexeessota namoota hanga muraasa sirriitti beeynu miidiyaa kana gubbatti jihaa ummata keenyaa ummata Oromoo keessatti gaazexeessaa keenya ka yeroo ammaa tokkocha qofa isa bichaa qabnu jechuu dandeenyu Ammaar Tamaam kan ganamaa galgala hojii godhatee ummata kana waa'ee dhimma Gazzaa barsiisuu fi dhageessisuuf oduu ammaan dabarsu nu haa galatoomu ulfaadhu jabeessa nama san hin qabdani nama biraa baay'ee isa malee hin qabdu sanillee hin jabeeffattu namni keenya ofii barsi malee hin qabani ofii malee hin jabeeffatan kanaaf nama akka qabeenyaanillee sagaleedhaanillee qorannoodhaanillee ummata Gazzaatiif sagalee ta'aa ture Abu Mus'ab shukran lak galatoomi mushida keenya beekamaa ka yeroo hedduu dhimma Gazzaa irratti nashiida adda addaa baasuun ummata keenya bira dhaabbatu hayyuu barabaraa kan qabsoo keessattis dhiirummaan beekamu kan kallattii silaa namni nama gargaare jedhamu hunda keessatti argame Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa Falastiin keessatti hidhee nashiidaa hunda keessatti ummata Falastiin takkaa irraanfatee hin beekne shukran baarakallahu fiik lammaffaa inni biraa mushida keenya saahiba kiyya Ustaad Najjaash yeroo yerootti nashiida adda addaa hojjetuudhaan ummata kan hanga tokko hubachiisuudhaaf waa hedduu ta'aa ture odeeffannoo funaanee ajandaa guyyarraa jiru funaanee ummata keenya biraan gahe shukran jazaakallahu khayran nama gaafa dunyaarra jiru lubbuun ummata Falastiin gaafa namni waa'ee isaanii hedduu hin beekne sagalee adda addaa hojjetuudhaan waliinillee barreessine waliinillee ta'amne istuudiyoollee waliin dhayidhee waa'ee kanarratti waraabaa turre Ustaad Kamaal Hibboo rabbi isarraa jaallatu waliigalatti namni namooma qabu namni rahmatummaan qalbii isaa keessa jirtu ummata Gazzaati ummata Gazzaa qofaami bar har'a yoo Ameerikaan rukutamtee daangaa dabrete namooma zulmiidha yoo rukutamtellee lammiin Ameerikaa nuti rifanna namoota hanga muraasa sirriitti beeynu miidiyaa kana gubbatti jihaa ummata keenyaa ummata Oromoo keessatti gaazexeessaa keenya ka yeroo ammaa tokkocha qofa isa bichaa qabnu jechuu dandeenyu Ammaar Tamaam kan ganamaa galgala hojii godhatee ummata kana waa'ee dhimma Gazzaa barsiisuu fi dhageessisuuf oduu ammaan dabarsu nu haa galatoomu ulfaadhu jabeessa nama san hin qabdani nama biraa baay'ee isa malee hin qabdu sanillee hin jabeeffattu namni keenya ofii barsi malee hin qabani ofii malee hin jabeeffatan kanaaf nama akka qabeenyaanillee sagaleedhaanillee qorannoodhaanillee ummata Gazzaatiif sagalee ta'aa ture Abu Mus'ab shukran lak galatoomi mushida keenya beekamaa ka yeroo hedduu dhimma Gazzaa irratti nashiida adda addaa baasuun ummata keenya bira dhaabbatu hayyuu barabaraa kan qabsoo keessattis dhiirummaan beekamu kan kallattii silaa namni nama gargaare jedhamu hunda keessatti argame Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa Falastiin keessatti hidhee nashiidaa hunda keessatti ummata Falastiin takkaa irraanfatee hin beekne shukran baarakallahu fiik lammaffaa inni biraa mushida keenya saahiba kiyya Ustaad Najjaash yeroo yerootti nashiida adda addaa hojjetuudhaan ummata kan hanga tokko hubachiisuudhaaf waa hedduu ta'aa ture odeeffannoo funaanee ajandaa guyyarraa jiru funaanee ummata keenya biraan gahe shukran jazaakallahu khayran nama gaafa dunyaarra jiru lubbuun ummata Falastiin gaafa namni waa'ee isaanii hedduu hin beekne sagalee adda addaa hojjetuudhaan waliinillee barreessine waliinillee ta'amne istuudiyoollee waliin dhayidhee waa'ee kanarratti waraabaa turre Ustaad Kamaal Hibboo rabbi isarraa jaallatu